hunda dursaa haati kee kophee gaarii waan irra jettu dhabdee haati sis deessee mana gaarii bakka ciiftu dhabdee siree gaariis dhabdee bakka namaas hanqattee deemuudhaaf kaatee uffata gaariis dhabdee manni siin kee jiraattee ol galtee gabbaatu gaarii ta'uu dinnaa ijatti toluu dinnaan erga umriin sii xiqqoo guddate keessattuu faa shamarran keenya biyyaa bahani haadha ofii jijjiiruu maatii ofii jijjiiruudhaaf biyyaa bahani atuu ergaa koottiin dabarfataniin dura obboleewwan kiyya kanneen kaayyoo haadhaa jettanii manaa baatanii jennaan atuu galma sin gahin otoo waan gooteef sana haati kee ittiin milkaahin osoo waan gooteef sana haadha kee biraan gahin osoo waan gooteef sana ammallee haadha kee haati kee gammannaa hin argin kan ganda akiraas dura deemte isinittiin dhagahamin isinittiin mul'atin obsaa rabbiin jannata keetti wal isin agarsiisuu hin jecha dubbii kiyyattiin dabarfadhaa akkam jirtu obboleewwan kiyyaa kaleessa ajandaa miidiyaa guddaa ta'ee beekaa wallaalaan doktorrii namni viidiyoo kana hin laaliniif namni suuraa kana hin maxxanfatin hin jiru kaleessa namni hin booyiniif namni hin gaddiin gonkumaa hin jiru haadha seenaa haadha nu keessaa imimmaan fixxe haadha nu boochiftee haadha keenya nu yaadachiiftee kan hin qabne seenootti hafe kan dogoggoratti dalagee haadha ofii gizee biyya jirus ta'e gizee biyyaa bahes ta'e haadha ofii akka sareetti faa ilaalu jira kana keessatti of ilaaltanii namoonni tokko dhabamtanu nan beeka waan akkanaa kanas mee haati mucaa kana suuraa asirratti agartanu kana obboleewwan kiyya inni barateeti barataadha inni garuu isiin immoo ilmoo ofii kana kaayyoodhaan ga'u jettee amma viidiyoo kana namni argin hin jiru suuraa kana namni argin hin jiru garuu isin yaadachiisuu maafaniyan tabaan wanna akkanaa kuni isin yaadachiisuudhuma barbaadetanii obboleewwan kiyyaa nama haadha ofii hin yaadanne jira haadha jechuun akkasi haadha jechuun inni in barataa isiin qoraan duddatti baattee barsiifte har'aa erga barumsa isaa xumuree eebbifamee gizee eebbifamu sana laalimee akkatti bareechinee wantinuu of ilaaluu qabnu gizee eebbifamu sana kabajaa isarra kaa'ame huccuu itti jijjiirame sana huccuu eebbaa fudhate sana isiirra kaa'eessi tuyyi eebbifame malee anaa miti jedhee ofii isaatii qoraan duddatti baatee qoraan isiin harree taatee fi baattee barsiifte duddatti baatee wajjiniin suuraa ka'e isii kabajaa tuffise ajandaan miidiyaa hundinuu namni imimmaan qabate hin jiru kaleessa danda'e laalimee haati ammati erga biyyaa baate itti qalladee erga biyyaa baate ofii kee of jijjiiruuf jettee erga biyyaa baate isii dagattee erga biyyaa baate xamni asii kun si dagee xamni biyya hambaa kun si dagee jennaan haadha kee dagatte laalimee haati kee gaafa ati osoo akkas taphattu otoo ati akkana bifa bareedduu huccuu bareedduu qabdu otoo ati jiruu gaarii jiraattu gaafa dhukkubsattee gaafa obboleettiin kee si jibbitee obboleessi kee si jibbitee si jibbee bakka dhattu dhabdee mana haadha kee itti deebita bakka dhattu dhabdee mana haadha kee itti deebita gaafa haati kee gaafa namni ati of jalatti fincaante namni si ciiga'ee bakka namni sitti siquu dide kan si wajjin siqu haadha keeti kan si jalaa fincanaru haadha keeti haadha jechuun akkasii haadha jechuun siif jettee karaara teessee waa kadhatti haadha jechuun yoo ilmoon beelaate yeelloo jedhanuu fi nama yeella'uu jedhan dhiifteetiyye karaa irratti baatee shaarbii ofirraa buuftee fanniftee ilmootti isii qabatte teessi haadha jechuun akkasii haadha jechuun haadhamma isin tarii nam tokko qalliitti qalladanu haadhamma isin qalliitti ilaaltanu yoo duute hin deebitu haadha jechuun dhadheesiif jettee barrii namaa dhaabatte kan kadhaa takkaa hin beenne barrii namaa dhaabatte kadhaa kadhattuudha haadha jechuun akkasii haadha jechuun ilmoo kon barsiifadha bakka namaatii dhangaadha jettee akka harree qoraan baddaa keessaa funaantee duddatti baatte dhaxxee isaan gurguramaa yookiin hin gurguramu akkaatti gurgurte ilmoo isii barsiifattee har'a sadarkaa kanaan geesse gurbaanni rabbiin beekumsa kennee fi kabajaa ofii eebbifame haadhatti uffisee ofii isaatii immoo qoraan baatee duddatti dhaabatee magaalaa keessatti suuraa ka'ee edda dhugaa rabbi viidiyoo sanallee suuraa sanallee laaluun dadhabiyan kanaaf warri haadha qabdanus warri haadha hin qabne isin jala kuttee isin jala baatee warri haadha qabdan immoo of yaadadhaa tabaan namoonni hedduu shamarran keenya faa hedduun isaanii rakkootu isaan qabe haadha jaraarraa isaan kute gariinii otuu isin cinqamtu otuu isin ta'aabdu otuu isin maallaqa sana bakka yaadde sanaan hin gahin haati si jalaa kutte
haati si ganda akiraa jalaa deemte rabbi kan jannataa haa godhu. Gariin immoo otuu isin ta'abduu fi otuu isin cinqamtuu fi bakka sii yaadde sana isin geenye maallaqni si karaa biraa guute. Gariin immoo dhufteetuma asitti jiru ofii bashannana ofii isin fayyanne haadha si isin fayyanne asitti kasaaraa hafte. Obboleewwan kiyyaa haadha jechuun lammuun deebitu. Haadha jechuun haadha akkasii wajjin cinqamtu qoraan baatte si barsiifattuudha. Haadha jechuun kan karaara siqxee si wajjin cinqamtuudha haadha jechuun. Obboleewwan kiyya haati kaleessaa akka seenaa daladdee ummata hunda boossiftee beekaa fi wallaalaan namni irraa hin dubbatin hin jiru waan kana. Kanaafuu rabbii umurii haadha keessanii isiniif dheeressuun jedha nagaan naa jiraadhaa.